Ana muru gandoota akka beeraa goobuu fi haroo guddinaa jedhaman keessatti haleellaa finxaaleeyyiin amaaraa ragana maraawwatanii lubbuun namoota hedduu darbuun himame. Tibba kana godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti haleellaan finxaaleeyyii amaaraa kan hammaachuusaa gabaasaawwan adda addaa toora sanaa ba'aa jiran ni mirkaneessu. Torbaan lama dura haleellaa humnoonni finxaaleeyyii fi shororkeessitoonni faannoo amaaraa aanaa muru magaalaa Agamsaatti raawwatanii lubbuun namoota 103 darbuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii gabaasuun isaanii yaadatama. Haleellaan kun itti fufuun aanaalee ollaatti babal'achuu isaatiin aanaa Horroo Bullug Jaarragaa Jaartee fi Kiiraamuu keessatti walitti fufiinsaan raawwatamaa tureetii jira. Dhaabbanni falmaa mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa tibba darbee baaseen haleellaan hidhattoonni finxaaleeyyii Agamsatti raawwatanii lubbuun nama 60 olii darbuu amaneetii ture. Bifuma wal fakkaatuun har'a ganama aanaa Amuruu gandoota sadii keessatti haleellaa guddaa raawwatamee lubbuun namoota hedduu darbuun manneen jiraattotaa gubachaa jiraachuu maddeen himaneetii jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessatti lola waraana Bilisiginnaa fi waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffamee lubbuun loltoota hedduu darbuun himame. Aanaa Boosat gandoota Qaawwaa Hara Mirqaasaa fi Boorcataa jedhaman keessatti guyyaa kaleessaa lolli cimaan kan adeemsifame yoo ta'u hoogganaa waraana Bilisiginnaa Ziyaad Ahmed dabalatee loltoonni mootummaa hedduun dhumuu odeeffanne. Dhumaatiin kunis kan raawwate ganda Qaawwaa Hara Mirqaasaa naannawa 55 jedhamuun beekamutti ta'uu maddeen himaniiti jiru. Osoo lolli kun hin geggeeffamin dura humnoonni waraana mootummaa maqaa sakattaa waraana Bilisummaa Oromootiin bobbaafaman hawaasa nagaa hidhaa ajjeesaa fi dararaa turan jedhan jiraattonni. Torbee darbee aanaa Boosat ganda Dongorree Furdaatti ijoollee nagaan karaa irra deemtu Rattaa Mokkonnanii fi kan yeroo maqaan isaa hin baramin tokko ajjeesanii akka gatan himamu. Imaammanni barnoota haaraan Itoophiyaa olaantummaa afaan aadaa fi seenaa saba tokkoo kan calanqisiisuudha jedhame. Imaammanni barnoota haaraan ministeera barnoota Itoophiyaatiin diriiree kan seenaa duudhaa aadaa fi afaan saboota biyyattii giddu galeeffate osoo hin taane kan sonaa fi duudhaa eenyummaa saba tokkoo qofa giddu galeeffateedha jedhu xiinxaltoonni. Adeemsi afaan Amaaraa kutaa tokkorraa jalqabanii daa'imman Oromoo barsiisuu kun adeemsa olaantummaa afaan Amaaraa biyyattii keessatti gabbisuutii fi sabboonummaa sabummaa dhaloota keessaa dhiquutii jedhamuun dubbatamaati jira. Mootummaan Bilisiginnaa kan falaasama eda'amuutiin Itoophiyaa bulchaa jiru eenyummaa saboota biyyattii suuta suutaan dhiquun eenyummaa Itoophiyaa saba tokkee bakka buusaa jira jedhamuun komatama. Godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti qaamoleen mootummaa Irreecha hora Finfinnee dhufaa jiru irraa namoota danquuf sochii eegaluun himame. Akka jiraattonni magaalaa Buraayyuu OMN dubbise himanitti qaamonni mootummaa maqaa sakattaa jedhuun iddoowwan hedduutti milishaa ramaduun konkolaataawwan akka karaa hin dabarre uummata magaalaa Finfinnee irraa ittisaa jiraachuu himan. Kaabinoonni mootummaa keellaawwan jiran iddoo 6 olitti milishaa ramaduun uummata harka qalleeyyii magaalaa fi naannawa magaalattii irraa funaanee hanga Irreechi darbuun karaa eegaa jechuun dirqama itti kennuun daraa jiraachuudha maddeen irraa kan odeeffanne. Gama birootiin bulchiinsa magaalaa Buraayyuu iddoo gafarsaa noonnoo fi malkaa gafarsaa jedhamu keessatti dabballoonni Bilisiginnaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuun saamicha mallaqaa uummata irratti geggeessaa jiraachuu maddeen himaniiti jiru. Uummata qaala'insi jireenyaa itti hammaatee jiru humnoonni mootummaa birrii 2,200 fidaa yoo kana hin kennine ilmaan keessan fidaa jedhanii uummata doorsaa akkasumas saamaati jiru. Namoota ajaja isaanii didan ammoo mana hidhaatti guuruu kan jedhan maddeen haalli garasitti uummanni Oromoo keessa jiru akkaan hammaataa ta'uu himaati jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessatti lola waraana Bilisiginnaa fi waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffamee lubbuun loltoota hedduu darbuun himame. Aanaa Boosat gandoota Qaawwaa Hara Mirqaasaa fi Boorcataa jedhaman keessatti guyyaa kaleessaa lolli cimaan kan adeemsifame yoo ta'u hoogganaa waraana Bilisiginnaa Ziyaad Ahmed dabalatee loltoonni mootummaa hedduun dhumuu odeeffanne. Dhumaatiin kunis kan raawwate ganda Qaawwaa Hara Mirqaasaa naannawa 55 jedhamuun beekamutti ta'uu maddeen himaniiti jiru. Osoo lolli kun hin geggeeffamin dura humnoonni waraana mootummaa maqaa sakattaa waraana Bilisummaa Oromootiin bobbaafaman hawaasa nagaa hidhaa ajjeesaa fi dararaa turan jedhan jiraattonni. Torbee darbee aanaa Boosat ganda Dongorree Furdaatti ijoollee nagaan karaa irra deemtu Rattaa Mokkonnanii fi kan yeroo maqaan isaa hin baramin tokko ajjeesanii akka gatan himamu. Imaammanni barnoota haaraan Itoophiyaa olaantummaa afaan aadaa fi seenaa saba tokkoo kan calanqisiisuudha jedhame. Imaammanni barnoota haaraan ministeera barnoota Itoophiyaatiin diriiree kan seenaa duudhaa aadaa fi afaan saboota biyyattii giddu galeeffate osoo hin taane kan sonaa fi duudhaa eenyummaa saba tokkoo qofa giddu galeeffateedha jedhu xiinxaltoonni. Adeemsi afaan Amaaraa kutaa tokkorraa jalqabanii daa'imman Oromoo barsiisuu kun adeemsa olaantummaa afaan Amaaraa biyyattii keessatti gabbisuutii fi sabboonummaa sabummaa dhaloota keessaa dhiquutii jedhamuun dubbatamaati jira. Mootummaan Bilisiginnaa kan falaasama eda'amuutiin Itoophiyaa bulchaa jiru eenyummaa saboota biyyattii suuta suutaan dhiquun eenyummaa Itoophiyaa saba tokkee bakka buusaa jira jedhamuun komatama.
Godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti qaamoleen mootummaa irreecha hora Finfinnee dhufaa jiru irraa namoota danquuf sochii eegaluun himame. Akka jiraattonni magaalaa Buraayyuu OMN dubbise himanitti qaamonni mootummaa maqaa sakattaa jedhuun iddoowwan hedduutti milishaa ramaduun konkolaataawwan akka karaa hin dabarre uummata magaalaa Finfinnee irraa ittisaa jiraachuu himan. Kaabinoonni mootummaa keellaawwan jiran iddoo 6 olitti milishaa ramaduun uummata harka qalleeyyii magaalaa fi naannawa magaalattii irraa funaanee hanga irreechi darbuun karaa eegaa jechuun dirqama itti kennuun daraa jiraachuudha maddeen irraa kan odeeffanne. Gama birootiin bulchiinsa magaalaa Buraayyuu iddoo gafarsaa naannoo fi malkaa gafarsaa jedhamu keessatti dabballoonni biltsiginnaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuun saamicha mallaqaa uummata irratti geggeessaa jiraachuu maddeen himaniiti jiru. Uummata qaala'insi jireenyaa itti hammaatee jiru humnoonni mootummaa birrii 2,200 fidaa yoo kana hin kennine ilmaan keessan fidaa jedhanii uummata doorsaa akkasumas saamaati jiru. Namoota ajaja isaanii didan ammoo mana hidhaatti guuruu kan jedhan maddeen haalli garasitti uummanni Oromoo keessa jiru akkaan hammaataa ta'uu himaati jiru. Godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti qaamoleen mootummaa irreecha hora Finfinnee dhufaa jiru irraa namoota danquuf sochii eegaluun himame. Akka jiraattonni magaalaa Buraayyuu OMN dubbise himanitti qaamonni mootummaa maqaa sakattaa jedhuun iddoowwan hedduutti milishaa ramaduun konkolaataawwan akka karaa hin dabarre uummata magaalaa Finfinnee irraa ittisaa jiraachuu himan. Kaabinoonni mootummaa keellaawwan jiran iddoo 6 olitti milishaa ramaduun uummata harka qalleeyyii magaalaa fi naannawa magaalattii irraa funaanee hanga irreechi darbuun karaa eegaa jechuun dirqama itti kennuun daraa jiraachuudha maddeen irraa kan odeeffanne. Gama birootiin bulchiinsa magaalaa Buraayyuu iddoo gafarsaa naannoo fi malkaa gafarsaa jedhamu keessatti dabballoonni biltsiginnaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuun saamicha mallaqaa uummata irratti geggeessaa jiraachuu maddeen himaniiti jiru. Uummata qaala'insi jireenyaa itti hammaatee jiru humnoonni mootummaa birrii 2,200 fidaa yoo kana hin kennine ilmaan keessan fidaa jedhanii uummata doorsaa akkasumas saamaati jiru. Namoota ajaja isaanii didan ammoo mana hidhaatti guuruu kan jedhan maddeen haalli garasitti uummanni Oromoo keessa jiru akkaan hammaataa ta'uu himaati jiru.